Bakkuma jirtanitti nageenya isin haa qaqqabu. Maatii dandeessu jira jirtu baga jiraattanii annagaa koodha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isinillee baga nagaa taatanii nagaan hundumarra caala. Jiraachuun waan hundumarra caala. Jireenya nuuf laatee yeroo kana inni nuuf kenne rabbiin galata guddaa argatu waaqayyo haa galateeffamu. Tole egaa har'ammoo wantoota ajaa'iboo dinqisiifannoo lama baay'ee kan ajaa'ibsiifadhee fi waanan taajjabes waanan baay'ee ajaa'ibsiifadhees isiniif qabadhee dhufeen jira. Innis maali yoo jettanii inni tokko nan dinqisiifadhee achi keessatti waanan taajjabes jira. Isa tokkos immoo qoricha qoricha dhiira addunyaa kanaa shiidhaan jedheerani jechuudha. Dhiirota sammuu naannessuudhaan akka kootte jechuudhaan tokkoffaa ishiidhaan jedheera jechuudha. Isheenis eenyudha maalidha yoo jettanii obboleettii suuraa asirratti argaa jirtan kana akkuma kana immoo obboleettii keenya hiiwii EBS irratti dhiyaatteetti sagaleen ishee jechuudha maal akka ta'e namoota baay'ee biraankii godhuudhaan torbee kanagaa mandara tiiktookii to'atteetti jechuudha. Namoota peejii gurguddaa qabanii namootaaf gadi hin jenne naasisuudhaan akka fardaatti utaalanii yeroo isaanitti liivirraallee ba'an argaa turreerra jechuudha. Sagalee hiiwiidhaan namoota baay'ee naasisuudhaan biraankii gochaa turteetti. Innis egaa inni sagalee uumamaan qabdu sagaluma uumamaan dubartummaa ishee akkuma kana immoo kennaa addaa sagalee dhiiraa qabaachuudhaan jechuudha argaa turreerra. Isa kanarratti garuu namoota lamaan tokko waanan taajjabe kuni birqiidhaa jedhanii namoota dubbatanidha. Biyya keenya keessatti dhugaa dubbachuudhaaf raajiin biyya isaatiin kabajamu ni jedhamu dhugaadhumadha. Maaliif namni kennaa qabu tokko biyya isaa keessatti hin kabajamu. Kennaan kun otoo biyya biraadha ta'e yookaan immoo biyyoota addaa Itoophiyaan alatoo ta'e taayilentii ishii kanatti baay'ee walharkaa fuudhanii sadarkaa addunyaa guddinaan ishii akka ga'an beekamaadha. Garuu immoo biyya keenya keessatti yeroo namni tokko kennaa waan tokko kalaqa mataasaa ta'e yookaan immoo uumaa mataasaa ta'e fudhatu hundumti namaayyuu bakka nama cabsuu fi akkuma kanallee akka waan gatii hin qabnetti gadi nama deebisuun beekamaadha jechuudha. Tole haa ta'u malee haa ta'u iyyuu malee egaa akkuma beekamu egaa isheen kan hiiwii egaa kana fakkaata. Ani baay'ee naman dinqisiifadhe keessaa tokkodha jechuudha. Kennaan dhugaa dubbachuuf taanaan kennaan barbaachisaadha. Namni tokko waaqayyumatu kenneef kennaa kana shaakaleessinis yoo fidan jechuudha. Namni keenya garuu maaliif akka ta'e hin beeku nama cabsuudhaaf bakka duubatti hin jedhu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa akka kanadha. Kan biraa immoo gaanii qoricha isaanii kan taate qoricha dhiirota hojii hin qabne callisanii miidiyaa irratti nama arganiidhaaf oliin gadee asiif achi ta'anii fi qoricha kan taate mucayyoo suura ishii asirratti argaa jirtan kana dhugaa dubbachuudhaaf taanaan sammuu isaanii akka hin taane kan goote jechuudha. Yoo isaan waa'ee bishaanii haasa'an ishiin waa'ee girgiddaa haasa'uudha. Yoo isaan waa'ee aadaa haasa'an ishiin immoo hiriyyaan barbaadu baalagee jettee deebisuudhaan yoo isaan waa'ee lafaa haasa'an waa'ee samii haasa'uudhaan yoo isaan waa'ee jaalalaa haasa'an waa'ee barumsaa haasa'uudhaan jalqaba yeroo gara miidiyaa kanatti dhuftu abbaatee innaatee Itoophiyaa jettee ishiin abbaatee farasnoo jechuudhaan namoota sammuu keessaa fuudhuudhaan gara miidiyaa kanatti dhuftee viyuun ishiillee egaa toora tiktook irratti hanga miiliyoonaan ol ilaalamaatoo jira. Egaa haa ta'uyyuu malee ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dhiirota hojii hiikanii daataa isaanii gubanii nama jala naanna'anii akkas ta'aniif qoricha jedheera jechuudha. Isheen jagnaanaati uunat lamunaagar ማለት ነው. እና yeroo isaa waa'ee jaalalleetti odeessan ishii waa'ee barumsaatti deebisuudhaan yoo isaan waa'ee nyaataa taasisan ishii waa'ee biraatti deebisuudhaan iyyisiisaa kan jirtu jechuudha. Dhugaa baay'een ishee ajaa'ibsiifachaa jira. Ingiliffa waggoota haasa'an waa biraa haasofti yoo isaan dhaqanii akka hin taane ta'an taragaagaa jechuudhaan akka hin taane kan isaan gochaa jirtu jechuudha. Innaa kanaaf egaa inni dhugaa dubbachuudhaaf taanaan hin beeku akkatti ishee ibsu. Baay'een ishee ajaa'ibsiifachaa jira. Jechuun bakka mucayyoon tasuma waa'ee jaalalaa akkatti kaasan hin barbaaddu isaan garuu jala naanna'anii
ፍቅረኛ ትፈልጊያለሽ እንደዚህ ሆነ ፍቅረኛ ባለጌ ነው። እኔ የምፈልገው ትምህርት ብቻ ነው የምወደው፣ ምግብ ብቻ ነው የምወደው እና የሴት ጓደኛ እንዳላት እንደዚህ አይነት ነገር እየመለሰች እና እንደዚህ በወንዶች በጣም እየተጫወተች ነው። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ፍሪ ለወንዶች እውነት በጣም በአእምሯቸው ላይ እየሰራች ነው ያለችው እና በጣም ታስቃለች። እውነት እኔ መጀመሪያ ቀን ያየዋላት ስለሆነ ነገር ሲወላ እሷ የሆነ ነገር በቃ ተቃራኒ ነው አውቃዩም ብቻ እኔ በቃ ፌመስ ለመሆን እውቅና ለማግኘት ይሁን እንደምታደርገው እውነት በቃ የሆነ አግራጋቢ ነገር ትሁን አላቅም። እኔን ግን ተመችታኛለች። በተለይ ወንዶቹን ግራ ስታጋባ በጣም ነው የተመቸችኝ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ወይ ቤተሰቦቼ ለማንኛውም የሆነ ተስጦ ያለውን ሰው ከማንቋሻሽ የሆነ አለ አይደል የሆነ ከመስጠት ይልቅ ብናበረታታ በርታ ብንል መልካም ነው ላለው። በዚሁ አጋጣሚ እቺ ልጅ ግን እኔ እውነት ጀግና ነሽ ብያታለሁ። ምክንያቱም ጊዜያቸውን ዳታቸውን ሰውተው ይሄን እኮ አንዳንዱ ከእናቱ የዳታ ተቀብሎ እዛው ላይ ገብቶ እንዲህ ለሚሆን ናናውን እዛ ጭንቅላቱን አዙራ ቁጭ ስታደርግ እኔ በዚህ ተመችታኛለች። ተመችተሽኛል፣ ይመችሽ። እና ሂውዬም ደግሞ በርቺ፣ ተስጦሽ ለኔ ጥሩ ነው። ብዙ ሰዎችን እንግዲህ ያስደነገጠች ነው በስልክም እንደዛ አላቸዋለሁ። ለማንኛውም ብየ keenya keessatti egaa namni kennaa tokko yoo qabu dhimma ittiin godhamutti ashoofamu kan itti qoofamaaf malee osoo akka biyyoota biraa ta'e egaa kennaashiitiin hiwiin wanta guddaa kan bakka guddaa akka geessudha ture. Haa ta'u ammas guyyaan jira. Kana fakkaata. Kanaaf egaa obboleettiin kun qoricha warra dhiira yeroo isaanii fi qarshii isaanii aarsaa godhanii hojii tokko malee callisanii miidiyaa namaa jala naanna'anii waan meeqa dubbataniif deebi'ii guddaa taatee jirti. በጣም የገረመችኝ ማለት ነው። በቃ የሆነ የምታወራው ነገር ወንቲ isheen odeessitu hundisaa jechuudha. Anaan baay'een ajaa'ibee jira dhugaa dubbachuudhaaf sanaan jechuudha. Kana fakkaata baay'ee tokko na ajaa'ibee jira jechuudha.